Gaaffii bareedana gaafatte. Mana kana keessa hoggaan taa'u kophaatti ijaan jiraadhaan. Kophaata hogguu taa'e ilmi namaa kuni mataan ilma namaa kun buhaara barbaada. Jinniin taa'e namaa wajji haasa'u waan hin qabneef jecha TikTok kana banadhee muuziqaa kiyya banadhee achi baheeti muuziqaa dhaggeeffadhee mataa kiyya kana uummata as jiru kana arrabsuu fi kaniin firraa waajuunii fi kanaa deebisu cufannaan dadhabeen hin rafa. Kana hunda maaltu tuufita? Qalbiin ta'e yoo rabbiin achi keessa jiraate. Na obsi. Anama kun rakkoo qabdaa fi mitati. Walumaa galattu. Yoo qalbii ta'e keessa rabbiin jiraate dhaggeeffadhu. Yoo qalbii ta'e keessa rasuulli jiraate alayhi salaatu salaam. Yoo qalbii ta'e keessa quraanni jiraate. Yoo qalbii ta'e keessa imaanni jiraate. Rakkoo ta'e qalbii ta'e cinqii ta'e hiraar ta'e dalagaa ta'e jiruu ta'e harkaasii qabdu tana. Akka nama afaaniin nyaachuu dhiisee ijaan hin nyaatuuti jechuudha. Maal jechuu yoo muuziqaa dhaggeeffatte. Qalbii ta'e tana wanni fayyaa sii kennu. Qalbii ta'e tana hiraar wanni irraa oofu. Sammuu ta'e tana wanni wayyeessaa. Zikrii rabbii. Qur'aan. Sobaa miti waan ma isa sirriiti. Haa ta'u garuu ati gize garii afaan tuna mucaaraa gize garii gartee hojiin ta'e ilma namaati ilma tokko gurra malee kun waanuma sirriiti. Osoon jaalanni as gubbaa dhiichisu jira sheekha. Dhagee. Jiruun addunyaa tuni jiruu warra biyya Arabaa keessa jiruu dhiisi. Tan warra biyya gartee firdeemii akka fiffeetanii jiraatan sanuu hanga namatti ulfaattu ni beektan. Fakkeenya annama bakka bu'u lubbuuti jaan bakka bu'a. TikTok kanarra waan inni taa'uuf cinqii meeqaan itti dabarsa rakkoo meeqaan itti dabarsa TikTok kanarratti dhaggeeffadhu. Umrii xiyya guutuu biyya namaa tana keessaa jira. Naada biruu diddi numaan deema yoo xiqqaatte amata 25 ala jira. Sheekha dhaggeeffadhu sittiin hima. Akkanaan distii Arabaa dhiina meeshaa Arabaa dhiina madaamiin nu ergata. Fuula dura abdiin qabnu waan itti gattee nu qabnu biitii teenya tana jireenyi qaalee as gubbaa maatii nu eeggata ilmaan nu eeggata jiruu meeqaan nu eeggata. Masuulummaa silaa nuti namni nurratti silaa namni nu masruufuu qabu takka namni nu yaaduu qabu nuti nama yaadu jirra. Jiruun teenya turu jiruu ulfaattu sheekha dhaggeeffadhu. Ijoolleen biyya Arabaa tun keessa jirtu warra amata meeqa biyya tana keessa jiru. Warra jiruu isaanii fuulduratti jaarsi maallaqa irraa nyaatee maatiin maallaqa irraa nyaatee numa dalaynaa dahaba gurraan qabnu dachii biyyaa bitannee hin qabnu asii gabbuun biyya teenya bikkiyattee hin jirtu asii maatii masruufnaa yoo asii shurxaan fuudhee maneedhaan nu galchee boru waan keessaa gabbaan nu qabnu rakkoo meeqaan nu jira sheekha dhaggeeffadhu saada keenya. As gubbaa waan itti teenyuuf nuti jaalanneeti bitakkaa anam akka mataa kiyyaatti wallaahi jaarsan barbaadu. Ani haadha ilmaanitti ilmaan sadiin qaba. Wallaahi jaarsan barbaadu. Maaliif waa meeqa itti obsina jiruu tan nuti gizee kana lambaa kaayyannee teenyee zanaafataa jennu kana numni karaa haa keessa jirru isaa. Nuti raahaa hin qabnu dhaggeeffadhu. Adde Munira. Naagalee nuti manni muslimaa akkaataa itti obsinu Qur'aanaa fi Rasuulli karaa nu godhee jiraami. Adees lasna. Obsi keenya kuni waan rabbiin haraa nurratti godhee dalaguudhaan mitiree obboleettii ta'u. Obboleessa kiyya dhaggeeffadhu ustaad dhagge. Haraamiin miti haraam dalaynee hin beeknu. As gubbaa hoggaa kaa'u akka mataa anammas muniirumaan bakka bu'a. Anammas dhaggeeffadhu kaa ustaada. Anammas muniirumaan bakka bu'a nama biraa bakka bu'u. Narraa fuudhi gaa. Aadii walitti haasoo. Umaa yaadin. Narraa fuudhi ayyee. Aadii walitti haasoo. Aadde si caarras. Ani ammas muniiraan bakka bu'a malee nam tokko bakka bu'u. Hoggaan TikTok kana gubbaa taa'ee fooxaati namni mataa rifeensa muniiraa garrejee kunoo baatii meeqaan as gubbaa jira haa as baasu. Viidiyoo waraabee waan achirra gallakkisee waa'ee daansii quraana malee gallakkise wallaahi rabbiirree sharxiin irratti haaboo guyyaa takka daansii viidiyoo ol keessa baddee gadi lakkise. Gaafiin si gaafatan maal goota TikTok irratti maal goota bifa maaliin yeroo ta'e tana rakkoo harkaa si qabdu tana itti hadochuudhaaf rakkoo harkaa si qabdu tana ittiin obsuudhaaf ittiin sossobuudhaaf maal goota TikTok gubbaratti. Jabaa gaaffii bareedana gaafatte. Mana kana keessa hoggaan taa'u kophaatti ijaan jiraadhaan. Ani kophaatti ijaan jiraadha. Mana kana keessa bugdeen galu. Kophaan galaasiyan. Kophaan jiraadha. Sigalteema kophaa tana hogguu taa'e ilmi namaa kuni mataan yaani yeruma hunda hogguu mana qullaa kana keessa galtuu dalaydee ta'u dhuftee mana qullaa kana keessa hoggaa galtu mataan ilma namaa kun buhaara barbaada. Jinniin taane namni osoo taa'u booda afaan Oromootu wallaalee afaan biraa baafata. Dhaggeeffadhu. TikTok kanarra gideen as bahee namaa wajji haasa'u waan hin qabneef jecha TikTok kana banadhee muuziqaa kiyya banadhee achi baheeti muuziqaa dhaggeeffadhee mataa kiyya kana uummata as jiru kana arrabsuu fi kaniin firraa waajuunii fi kanaa deebisu cufannaan dadhabeen hin rafa. Ani as gubbatti bahuuf nama humna hogguun gabbu'ee dhageegaa ustaasiif hin fitaa. Hogguun TikTokii cufee ba'e muuziqaa hin banu muuziqaa fi TikTok walumaan hin cufa. San booda immoo sanga kafuuru rahiim rabbiini
حديث Naa غير قرآن خيسا bareeda bareeda. كادت التيرفا No no أكس no. Akkana naa godhire amma aadii haasofne eegsisan sin jiru anummaan sa'a dheeraas taasisuu ati sa'a dheeraa taasisuu hin taane akkana wal gaafachaa walitti himaa haasofna jechuudha. أوكي أوكي Amma ati busootii takka immoo manfascinqatii jennaan takka immoo hiraar takka yaaddoo kana hunda amma hadiisa tokko kaniin isin maxxansee jira. Rasuulli Rabbi alayhi salaam kana hunda waan beekuuf ilma namaa tokko maa yusiibul muslima jee waa rakkoon takka isan tuyxu jee nasabin xinqiin tokkolleen walaa wasabin dhibeen takka dhukkubni tokkolleen walaa hammin yaadni guddaalleen walaa hazanin hiraar xiqqaalleen walaa adan miidhaan xiqqoo fi guddoolleen walaa gammin yaaddoon xiqqoolleen hatta shawkata haga gartee qoreellee yaani yushaakuhaa qoreen sun tasi waraantu yoo taate laalaa qoreetillee taatu yoo ati itti obsite je illaa kaffara Allahu biha min qaxaayaahu je sababaa saniin rabbiin dilii nama sanirraa dhiqoo malee hin taane ja sababaa rakkoo si dhuftuuf hiraar si dhufuuf cinqe si dhufuuf amma niin hubadha akka nama biyya ambaa jirutti namni fira hin qabne biyya kana keessatti namni gosa hin qabne namni saba hin qabne namni jaartii hin qabne namni jaarsa hin qabne namni manaa ilmaan hin qabne dalagaa dalageetuma manatti garu hayoo manatti ol seenu gidaaruma laalu tiivuma laalu waa takka hamanan jirre hiraar itti banamuun daran dachaatti ta'uu danda'a. Naa gala niin hubadha. Niin hubadha. Annamaaraadhaan miti shari'aa islaamaa kanaas hin hubatinaan jenne ni hubanna. Garuu immoo waan gootu naas hima dhaggeeffadhu. Ati amma hiree bareedduu qabda. Sa'aatii sanirratti ruumii zuumii jira. Obboleeyyan kee dubartoota gaggaarii qur'aana barsiisan. Hadiisa barsiisan. Ha isaanii wajjinillee haasa'uu dandeessa. Kulleedhaan walitti bilbiltanii haasa'uu dandeessan. Kulleen biyya kee jirti haa jennu. Garuu rakkoo ta'e gara TikTok fiduun yoo barumsaaf ta'e yoo nama barumsa nama barsiisuuf taate namarraa barachuuf taate humaan qabu yeroo gargarii amma rakkoon jiru asirratti hin argamu dubartiin osoo barcaa gootu osoo qullaa teessu osoo akkanumatti haaji nabii fa'aa wajjin ruumii walitti banatanii walitti hamaalaayaan osoo haasawaan waan dhibbaa osoo haasawaan waan rabbii biratti bu'aan qabne muuziqaa dhaggeeffachuun kun hundinuu maali waan khaatimaa namaa balleessurraa shari'aan islaamaa safuu teessanii ulfina keessanii kabajaa teessanii arra intaltii ati dhalte takka yoo TikTok irratti baatee akkuma dabbarameetiin jira sammuutu na sarbame niin rabbashame niin baxabbaxame yaadaan na guddate niin hiraare kana bosootiif irraa baasuudhaaf TikTok irratti dhufeetiin afaan kiyyaan uummataa wajji haasee mari'adhee muuziqaa dhaggeeffadhee daf ifirraa godha yoo jee suni nuti nama qur'aanaa fi hadiisa hin qabneetu akkas ta'a jennaan. Namni qur'aana qabu, namni hadiisa qabu, namni muuminaa wanni inni boharuun zikriidha. Zikriin tuni dhaggeeffadhu gaaf tokko rakkoo imaama tokkotti himatan. Aboo ilmoon dhaluu dadhabee jeen tokko immoo qabeenya rakkoon qabaa jeen tokko immoo dhukkubarraa fayyuun dadhabee jeen. Nama sadeen hundaafuu maal laame istighfaara heddummeessi jeen. Hoggooti amma dalagarraa fixattee maadaamii hojii mataa ol uwwistee mana galtee ishaa'ee keessa laatte mee taa'i lalalan waan akkanaa takkaa jira. Habbaa dhibba sadakkaatu. Subhaanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhaanallah, astaghfirullah, laa ilaaha illallah. Kana gootee dadhabuu ni malti jidduudhaan. Osuma gootu hirribni si fudhachuu ni mala. Yoo kana gootee fixxe booda muhaadaraa jira, YouTube irra jira, gorsa adda addaa jira, sheekootii adda addaa dhaggeeffachuu dandeessa. Obboleettii ta'e kullee tana bilbiluu dandeessi, kulleen si bilbiluu dandeessi. Haadhaa fi abbaan isa biyya jiru sanitti bilbili. Osoo isaan dubbistuu hirribni si haa qabu. Namni ati gartee hiriyaa jaalallee faamilii keessa hedduutu jira yoo ati saganteeffatte. Amma ati TikTokii qabdaaf akkana goota. Osoo TikTokiin jiraachuu baatee maal goota dhagaafin kee. Amma osoo Chaayinaan TikTokii dhabamsiise maal godhuu deemta? Kophaa kee muuziqaa dhaggeeffattee fooyyestamu. Moo obboleeyyan kee faamilii kee kabiyya jiran itti bilbiltee waliin haasa'u. Amma WhatsAppiin, Imoon gara adda addaatiin intarneetiin nama dubbisuu dandeessa. Karaa sannee furmaata habiraa irra guddaan immoo kana hunda maaltu tuufita? Qalbiin ta'e yoo rabbiin achi keessa jiraate. Na obsi. Anamma kun rakkoo qabdaa fi mitati. Walumaa galattu yoo qalbii ta'e keessa rabbiin jiraate dhaggeeffadhu. Yoo qalbii ta'e keessa rasuulli jiraate alayhi salaatu salaam. Yoo qalbii ta'e keessa quraanni jiraate. Yoo qalbii ta'e keessa imaanni jiraate.
waan biraa lalama namni tokko gizee nyaata nyaatu Muniira sin gaafadha eessaan nyaata gizee nyaata nyaatu Afaanumaan nyaata. nyaata kana fuudhee ijaan hin nyaadhee nyaachuu hin danda'a. No. Amma rakkoon jirtu rakkoo ta'e ta qalbii ta cinqii ta hiraar ta dalagaa ta jiruu ta harkaasii qabdu tana akka nama afaaniin nyaachuu dhiisee ijaan hin nyaatuuti jechuudha. Maal jechuu yoo muuziqaa dhaggeeffatte qalbii ta'e tana wanni fayyaa sii kennu qalbii ta'e tana hiraar wanni irraa oofu sammuu ta'e tana wanni wayyeessaa zikrii rabbii qur'aana hadiisa salaata soomana khayrii waan rabbiin jaalatu hojjechuun firam kee dubbisi hiriyoota kee dubbisi humaan qabu garuu tiktok ta'e yuutuub ta'e garanaan waan rabbiin hin jaalanne hojjechuudhaan hiraar san sitti sharafa malee wallaahi thumma wallah hiraar san sitti sharafa malee jiruu dhiphoo san sitti sharafa malee maaliif rabbiitu jaakkas ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نمني قرآنا في حديث الراجل جا ربين نمني نيادتش الراجل جا ربين جرينيا إبوتو إسافتها جا جرينيا إني حسابه هندندين أرجتو نباتنا نياتي أرجتو إني أملي بيلوا أملي وافد يقولوا إتما هرار ملي إتنجمدو جرومو قرآنا في حديث يوكبت قلبي تيكيس ربين ألفني ربي قدني ربي يوجراته واني براهن دينو كتاج ستاتنا أوبسي والله رب الكعبة ميرا جيفرلو يزومي جرا بكا قرآن تبرسيسا بكا حديث تبرسيسا بكا دورتي إسلام وجهاسو يتو اللي هدوسو جرا يورا باديس إراو جهاسو سمر باتشيسو مالا يعني دورتي إسلام تا خيري را رجيسو تسيل لي غرغارتو تسيل لي غرتي سيغورسيتو تخارا خيري رتلي سيمت أنسيتو هدو جرا أمتا كسي لالد واهلا غرطو رومي أكسي فاسين سانوان تامور باتك galatoomii sheekha wallahi waan sirriiti ani dhugumatti waan kanallee itti fayyadameetiin beeka sirrii numa dogoggorra malee ani ifaa bilisatti waan ati itti kana guutuu isaa adda beekee itti fayyadamellee nama arkee sobaa miti waan ma isa sirriiti haa ta'u garuu ati gize garii afaan tunaa mucaalaa gize garii gartee hojiin ta'e ilma namaati ilma dogoggorra malee kun waanuma sirriiti. waan dhugaa jirtan rabbi irraa jaalatullee rabbi haga ceelchu warra akka keenyallee rabbi haga ceelchu kun dogoggora keenya nafsiyyumaa fi shayitaana nu dogoggorsiise malee nutis waa islaamummaarraa fagaanneeti miti salaata keenya shannin muniiraan ni beekti numa salaanna. Mee ustaata keenya wanta akka dubbaddeetiin dabruu barbaada dhiifa mana godhi ooma lamaan dubbadda fakkeenyaaf ilma namaa ta'ee barumsaa hojii dhalatu hin jiru namni qullaa gabboo gara haadhaati eeguma lafa tana gabbu'ee rabbiin qaceelchuus qaceelchee kajallisuus jallisa. Rabbi yoo warraan tana isaanii nasrii takka godhee isaan kana karaa qaceelarra kaa'ee isaan kana waa'ee diin barsiise ilmi namaa kan isaan booda jiru harka keenyaa gartee nutillee waa jallabiin hin jennu hanga keenya nuti ilmoo islaamaatii soomannee salaanna badiin teenya tiiktookuma kana tiiktook kanallee ni dhiisna irraa badiin matti jiru kan irraa walaba ta'uu dandeenya. Gizee nama jala dhaqan yeroo hoomantii nama jala dhaqan a'uuzu billah hasbunallah a'uuzu billah deemfootaa uffat maakkana haasoita deem baalagee arraba kana namarraa gattee keeffadhaa jiin yoo nama gorsuu fedhan akka kee kana dhufanii keeysaan yoo arra jecha ati naan jette kanaaf an ka'ee qaceele takka hulleen qaceeltee suwaaba itti qabdaati jecha isaan nuun ja'an tokkootu jecha dhibba hamaa nu dubbisa nuti jecha isaan nuun ja'an tokkootiitu jecha hamaa nu dubbisa jechi hamaa nuti dubbanne kun akka isaan irratti muziibaa oofu jiran qofa haa beekanii dhaggeeffadhu ilma namaa tokko bar quraanaas xiqqishoo karaanee jirra. ilmi nuti amma nama islaamaati rabbitti amannee jirra waylu likulli lumazzatin lumazaa mal qul ya ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun walaa antum a'buduuna maa rabbiin akkas jedhe nuti islaamaa beekadhu abbaan fedhe waan fedhetti amanuu danda'a khayra duuba isaa kun numa islaama kana fuudhanii jallisuudhaaf waan hin taane qoomantii nu jala barreessanii istaafurullah subhaanallah maarree jedhanii waan kana akka nurraa dhiisan nuti daranuu nu jallisu jiran isaan nu jallisu jiran takka nu jala dhufinii takka akka kee kana keessaa dhufanii nu haa gorsanii haada huwa kalaam illee akhir galatooma. Ulfaadhu galatoomi jara saniinillee waan jara saniinillee waan jennuutu jira. Akkas. Kanama araaramu rabbi. Rabbiin siif araaramuudhaaf sheekan barbaadu. Nam tokkollee barbaadu rabbiin. Rabbiin
بلبلت ربي سعاد الدم يا فربانا إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي هركسا خنا بني دير سجي مال هل كان كيست ليتوب أرارموداف مسيء النهار دلاوا guyyaa keessa dilaaweessan halkan keessa araaramuudhaaf akkasuma harkasaa guyyaa keessa diriirsa je liyatuuba musii'ul layli hattaa tatlu'a shamsu hamma gartee aduun duubaan baate tun haga isin duubaan baatutti jechuu min maghribihaa haga duubaan seentutti jechuu guyyaa keessa illee rabbi subhaanahu wa ta'aala aduun hamma seentutti rabbiin halkasaa banee eenyu dhiifama na gaafatu kan inni araaramuuf jaa alaa kulli haal namni araarama rabbii fi gabricha rabbii jidduu seenu tokko illee hin danda'u. Obboleeyyan keenya sheekkootan maqaa sheekkootiitiin maqaa ustaazotaatiin yeroo garii ni garraa sheekkootii hadiisaas quraanaas ni himna jedhanii sadarkaa dubartoota badii balleessan dhiira badii balleessanii ol argamanii isaanummaanuu bakka hin taane seenanii gizee laaqqatanis ni garra. Hariifummaadhaan nama gorsina jedhanii daangaa rabbiillee facabsan ni garra. Dubartii ajnabii qullaa teessu waliin faa taa'u bakka rabbiin hin jaalannetti argamu ni garra kanaas. Akkasuma ammas nama gorsina jechuudhaan nama arrabsuudhaan nama loluudhaan rabbiirraatti sheexaana irraa rabbitti nama magganfatuudhaan yawanni akkasii kuni nurraan eegamu. ربي سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جاء يرون ما قرستان فرا أقماتي بكم سرتي هنداوة قرآنا في حديث رتي هنداوة حال أمتاسا بيتني بفحالة سنرى إسان التججرتين إسان ياما جاملي حالة سنرى حالة اتهاماتي إسان يام رتي الرشيط أنا في امتناج ربي رسول الله عليه الصلاة والسلام خناف كوني واني سندام يرو غري شيكوتي دوري يجرا واني سنبيهو قبدان يرو غري شيكوتي بكمتي بربادو فتهي yeroo garii sheekkootii beekumsa gahaa hin qabne koorsii takkaammoo leenjii akkaataa itti nama yaaman kitaaba beeka malee akkaataa itti nama dubbisan akkaataa itti nama yaaman hin beeku gariin namaa. Sheekkootiin hedduu jira gaggaarii jira ulamaa babbareedaa jira gariin isii asuun jirtu feesbuukii fi tiktook gubbaan jirtu ta jirtummoo ta rabbiin subhaanahu wa ta'ala barakaa godhin hedduu jira warroota akka Sheekh Riyaad warroota akka gartee eenyu نرهم أستاذ حسن أستاذ إبسا شيكوتي شيك أنور شيكوتي ججبته هدو تجرى على كل حال خاني مي خان ليسون نندو أمتوتا أسرتي هدو غرساني في برسيسان خدوريين تاني خايون إساني وان برا بربادة وصون تاني قرآن وفي حديثة سن برسيسو تي خلا ربي تسيامو تي فرد دار خبران مو إسن همينية تسن فردنا خي إسن اللولو سونيس بورو اسم بدي خيسة أرقمتني نمني اسم تفتي سن الرب سرة الرخ بدير راس يدورو رافسي لولو سونيس همين يافي ميت همين يتفرتنا تاني اسم دامور بعد نما رانتنا أبو بدي تجر تجيس لولو همين يت اسم فرتنا اسم اللين جوا انتنا سببا إستين جلت ده سببا إستين إنوا اتهام ده خوني ربي برندلو اسم نمني اسم جلسون كو